أني شيخ علي محمد الرناديب من هنا رياض الرأي الرناديب درر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ريا أستاذ أبا منجا يوكان أبا هيسا أني شيخ علي محمد الجرما من هنا رياض الرأي من هنا كيستي يا دبر mana hidhaa keessa jirra akkasuma gartee rakkina keessa jirru obboleeyyan keenya kan Gujii fi Booranaa kan beelaan dhumaa jiran isaaniif gargaarsa godhuu hawwii waan qabnuuf gara keessaniin akka biraan nu geessan amaanaan isiniin ja'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaaz Raya Abba Macha ani Sheikh Ahmad Muhammadin Jama mana hidhaa Saudi Arabia Riyadh Rahid ummata keenya lammii teenya kan rakkataa jiran Gujii fi Booranaa nulleen rakkina keessa otoo jirru rakkinni isaanii hedduu takka nu hadoochee waan ta'eef isaan gargaaruu barbaannaa gara keessaniin akka isaan biraan nuuf geessan hawwinaa jechaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Raya Abba Macha mana hidhaa Riyadh irraa isinii dabarsaa jirra. Uummata keenya Gujii fi Booranaa irraa warra beelaan jiru gara keessaniin gargaarsa dabarsuu barbaanna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ رأي أبا مجا أنا شيخ بلدي عثماني جامع منيدا رياض الرأي أمة بورانا في Gujii دا غرغارو بربانا غرا خيسن نكبر نوبيسنين برباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أستاذ رأي أبا مجا منيدا سودا ربيعا وان قبلون من كنيان أمة Gujii بورانا غرغارو بربانا كبر نوبيسن